artistoonni ija ummataati ija fagolaaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenna tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenna miti. Isin hojii ummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenna achi miti achirra teetan takka gaafin tiyya tana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara abiyyi dha'e abiyyi rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni jawaariin kaleetiif, jawaariin hadhaatiif, jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoo ta'e na balleesse gaafa sanillee gaafa holomoliyaa galma holomoliyaatti jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fite Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin kan bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomoliyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomoliyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaasee isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrummatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabdaarutti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleen Joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen Joon jennaan dhagaa muka socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti ummanni Oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dirso wal taatan malee bilisummaa wal jedhamu hin jiru. Amma sammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbaasuu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gaheewa ooftanii balbala angoo geettan takkatu asutaaltanii sun achuma lafatte Itoophiyaa jettan gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate
maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaamtu nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haa ba'uuf gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaaffiin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin socho'u. Dheengadda dhufee balbala irra ga'e Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga uummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu arganne? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'u hin oolu hidhamuu hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii teessan san. Tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akkana mamti. Ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa. Akkanuma akkanaa miti. Hooggana KFO teemi. Akkanayyuu Jawaar